Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oro Student egaa arras irra deebuudhaan barnoota keenya istiree kutaa kudha takkaffaadha yuunitii jaaffaa paartii isaa farfaa qabannee dhufne jirra hanga xumura sagantaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya gamunumaan gaa viidiyoo laakshar gochuu hin dagatinaa isiniin jecha warreen maatii chaayinaalii keenyaaf haaraa taatan ammoo chaayinaalii keenyatti dabalamuudhaan barnoota keessan guutummaan guututti hordofuu dandeessu isiniin jecha ammoo yooniif chaayinaalii keenyatti sabskiraayib hin goone barnoonni kallattiidhaan isin bira hin ga'u waan taateef sabskiraayib gochuudhaan akka barnoonni kallattiin isin bira godaa like gochuudhaan na bira dhaabbadhaan isin hin jaammas adaraatan isin dhaabbadha jechuudha. Ammas warreen viidiyoo subscribe osoo hin goone chaayinaalii daawwattanis garuu namoota baay'ee namoota akkasiitis hedduu jira numa argirraa jechuudha. Kanaaf gartee namoota parsantii meeqa bichaadha jechuudha. Kanaaf keessaa subscribe godha anuu viidiyoo kana lafee hojjechuudhaaf bu'aa bahii meeqa keessaan dabarsa. Subscribe gochuun waan maal isin ulfaata jechuudha. Kanaaf gartee subscribe gochaa maatii chaayinaalii keenyatti dabalamaa like gochuun deeggaraa isiniin jaa. Arrammoo the Indians Oceans and the Mediterranean slave trades jennee laallaa jechuudha. Transatlantic slave trading akkuma jirutti ta'e kun ammoo Indiyaadhaa fi akkasumatti gartee karaawwan gartee Middle East yookaan jiddugaleessa bahaa kanatti imaluu gabroota laallaa jechuudha. Kanaaf African slaves have also been exported to the outside world since an ancient time. Africans gartee also exported tan godhaa turte yookaan tan imalchiisaa turtedha. Yeroo jalqabaa an ancient time yeroo durii irraa kaasuudhaan gabroota kana biyyoota Asia fi jiddugala bahaa kana keessatti oofaa turte. The term of the transatlantic trans-Saharan trades Trans-Saharan Red Sea dan akkasumatti Indian Oceans slave trades were much older existed before the beginning of the transatlantic slave trade. Osoo gala dalli gartee Atlantic cross godhu yookaan transatlantic slave trading daldalli gartee plantation agriculture idhaaf gartee Amerikaan gabroota Afrikaa keessaa guuraa turte sun osoo hin eegalin duratti gartee Afrikaan biyyoota gabroota trans-Saharaadhaan oofaa turte. The trans-Saharan trades which is known to have existed at least yoo xiqqaate jaarraa saddeetiif trans-Saharan trading deemaa ture and hanga jaarraa kudha jaatti jechuudha jaarraa saddeetiif kudha jaa fi saddeet jidduutti baay'ee kan beekamedha Afrikaa keessatti. Kanaaf countries where the trade is slave in order to items cross of the Saharan desert between Mediterranean cities and the sub-Saharan Africa kana keessa qaxxaamuruudhaan gartee la trading kun slave trading is and another item meeshaawwan biraa kanneen akka gold saltii fi wantoonni biraa jechuudha cross qaxxaamuruudhaan the Saharan desert gammoojjii Saharaadhaa between Mediterranean countries jidduu galaana Mediterraneatii fi and Saharan North jidduu qaxxaamuruudhaan baay'ee isaa imalchiisaa turanii jechuudha. Northern Africans Arabs Berbers were the major participated in this trade. Northern Afrikaanonni yookaan gartee Araboonni Northern Afrikaadhaa Barbaroonni yookaan were the major participatoota warreen baay'inaan keessatti hirmaate keessaa Northern Araboota Northern Afrikaatiif yookaan gartee major participate traderoonni gartee barbarian people yoo ta'e uummata naannoo barbar jiraatu jechuudha. Kanaaf one of the trade routes run from the Morocco cities and the Tanzania Sijilmasa to the Niger Delta and the other one from the Ifraq in now Tanzania bika jannuun jechuudha to the Lake Chad area bika jannuun jechuudha. Isa kana keessa karaan daldalaa tokko one of the trade route is run kan dabru eessarraa deema jechuudha from the Morocco cities magaalaawwan Moroccoodha kanneen akka Tagaazaadha akka Sijilmaasaadha kanneen akka Niger Deltaadha and the other one of the from the Ifraq Tanzania bika jannuun keessa dabruudhaan akkasitti kan deemudha jechuudha. Saltis was abundant in the northern Africans and the Saharas was traded within the gold and the slave from the western African. Soogiddi yookaan saaltiin abadanti gaanaan akka abadanti ga'insaan yookaan bikka inni itti baay'inaan doominantii bikka inni doominant godhee jiru eessa jechuudha Northern Africaadha. Saharaan and the Northern Africans and the Saharas and akkasumatti maal Saharaa keessatti jiru gammoojjii Saharaa keessatti and the was
trade is with gold and slaves from western dha jechuudha. Goldii fi yookaan gartee warqee fi slaveonni ammoo isarraa dhufanii west Afrikaa yookaan lixa Afrikaati. Soogiddi ammoo gammoojjii Saharaatii fi Saharaadhaa fi akkasumatti isa Northern Afrikaatti abadanti. Bohan dominately exist jechuudha. Dominate exist jechuudha. Kanaaf the transatlantic gold and slave trade was a most important factors for the rise and the colonial consolidations of Western African state. Kanaaf transatlantic slave trade trans-Saharan trade jechuudha. Transatlantic slave trade. Transatlantic slave trade gold in laal transatlantic slave trade gold akkasumatti slave trade daldalli gabraatis was the most important baay'ee barbaachisaadha. Factory yookaan raayisii yookaan guddina eenyu keessatti jechuudha consolidation godhuu keessatti cimsuu keessatti yookaan gartee eenyu westota yookaan western african statota jechuudha. Later kanneen akka western african statota kanneen akka amma fakkeenyaaf baay'inaan gartee gross kan ta'an transatlantic slave trade the Guinea origins kan jennu jechuudha. Kanneen akka Oyo Dahomey fi Ashanti fa'aadha jechuudha. Later one of these trades also played key roles of the preparing Western African participated in the transatlantic slave trade. After the 16th century, trans-Saharan trade declined but continued in much reach reduced from kana jechuun maal jechuudha hogguuniif jennu jechuudha. Kanaaf western afrikaanonni yookaan transatlantic slave trans-Saharan trading jechuudha. Transatlantic slave gold slave baay'ee isaanii guddisee ture jenne. Later ammoo one this trade also played to the key roles in preparing western african participating transatlantic slave keessatti baay'ee hirmaachaa dhufte. Biyyi gartee transatlantic slave teguuniif jennu galaana Atlantic deebi'u isa gartee daldala Atlantic qaxxaamuree Ameerika deemu san jechuudha. Key role qaba yookaan preparing western Africa participated baay'ee keessatti hirmaatanii turan jechuudha. Kanaaf guddatan. After the 16 and the trans-Saharan trade decline trans-Saharan trading gartee decline to but continue to much of reduce form eega gartee trans-Saharan trading sababa koloneeffa yookaan Portugalonni captureonni yookaan gartee control yookaan gartee gartee foreign resistance irraa kan ka'e jechuudha. Yookaan gartee dhiibbaa keessaa alarraa dhufu dhiibbaa alarraa keessatti dhufu irraa kan ka'e qofu eegalee miti. Kanaaf declines yookaan disturbance yookaan western african states yookaan growth yookaan gartee maal jechuudha transatlantic slave trading guddina mootota western africaatiif bu'aa guddaa qaba. The Red Sea slave trade was another trade within the ancient origin. Kana jechuun maal jechuudha Red Sea slave trading galaana diimaa daldalli galaana diimaadha was another trade daldala biraati within the ancient origins gartee ancient origin isaa gartee kan Africa keessatti jiru jechuudha. Slaves were taken from the inland country kanneen akka gartee lafoota lafa country biyya lafaa kanneen akka Red Sea such as Ethiopia irraa ni fudhatama. Nubia irraa ni fudhatama. Shipping to the Middle East gartee imala dooniidhaan jechuudha. Indiyaatti imala. The exported Ethiopian slave gabroonni Itoophiyaadhaan ni deeman. Through the Red Sea galaana diimaadhaan developing significantly particularly during the 19th century keessatti gaaritti imalaa turan. Some of the slave trades is sold into North. Kaan ammoo hangi tokko gartee isa gurguraman kara North kana gurguramanii jiranii jechuudha. Laal kanaaf Red Seadhaan kan deeman Itoophiyaa rice akkasuma baay'een Nubia rice baay'een Middle East dhaa fi hanga Indiyaatti deeman jiddugala bahaatiif hanga Indiyaatti jechuudha. Red Sea development significantly jaarraa 19ffaa keessa baay'ee gabroonni Red Seadhaan deemaa ture. Kanaaf where is sold kun ammoo hangi tokko Northern Africa kanatti osoo biyya keessaa hin bahin gurguraman. Trade India's oceans trades was one of the oldest trade in Africa jechuudha. Guddaa akka Itoophiyaa wanta Afrikaatti trade galaana Indii kanaan dabree guddaa guddiif jennu hammamtaa ammaanti osoo ilaalle oldii umuriidhaan jechuudha. Transatlantic slave trade irra namoota akka gaarii fe'an jiru. Ammoo transatlantic slave trade dura jechuudha. Old jechuudha. Oldest jechuudha. Oldest jechuudha. Guniif asitti jechuudha. Kanaaf isa dur eegale jechuudha. Slave from the East African coast irraa ni fudhatama. Were shipped either the Middle East and the Indian eessa deeman Middle East fi India deeman or the plantation island Indonesia keessatti hojjetaniiti achitti
qo'ee qonnaa irratti hirmaatan. But this trade is operated on freely small scale until the second half of the 19th century. Namoota small scale irratti hirmaate. Slaves were mostly sent Arabian and Peninsula ergamanii jiran. Slaveonni seentitu Arabiyaatti Peninsula Persian Gulfitti akkasumatti eessatti jechuudha. Household servant hojii mana keessaa hojjechuutti and the combines or plantation hojjechuu irratti yookaan gartee labarii yookaan honna qonna irratti hirmaachuudhaaf imalfamanii turan jechuudha. Jaarraa 18ffaa xumura late of the 18th century and early jalqaba jaarraa 19ffaatti. However, Indian Ocean slave trade is greatly increased. Baay'ee guddatee ture Indian Ocean jechuudha. Xumura jaarraa 18ffaa jalqaba jaarraa 19ffaa jechuudha. One of the reasons sababni isaatis for is increasing in demand of the East African slaves was the opening of the sugars and coffee plantations in the island of the colonies of Martis and Ronis Renish kan jennu jechuudha. In the bara 1770 jechuudha. By the French kan Iceland kanatti. Kana jechuun bara increasingly sababa reason isaa increase baay'inaan dabaluu diimandiin yookaan fedhiin Afrikaan slaveedha. Maalirraa ka'eetti Afrikaan slavee faduu eegalan. Opening banamuu sugar yookaan gartee plantation shankoora achitti sukkara irraa tolchan Afrikaatti baay'inaan achi oomishuu coffee plantation coffee biqiltuu bunaa akka gaariitti tajaajiluu Iceland isa keessatti Mauritius and Ronish tan jennu tan jechuudha. Ronish tan jennuun tan eenyutu achitti wanta godhe jechuudha. Faranchiitiitu kana godhe. Kanaaf baay'ee namoonni fe'anii guddate late of 18th century early of 19th century jechuudha. Portugal's Indian Portugalonni Arabonni Israel merchant supplied kan dhiyeessan turan jechuudha. Faranchiif jechuudha. Portugalota Indian Arabota India fi Arabota fi Israel wartee warreen marchantonni daldaltoonni Israelidha. Eenyuuf dhiyeessan jechuudha. Faransiif dhiyeessan jechuudha. Population owned of the tour Iceland sanitti jechuudha. Kanaaf the Zambezi Valley fi and the Mozambique is introduced where the main source iddoo gabroonni irraa guurramu main source dha. Madda gabrootaati. Slaveetiifis taatee tajaajilaa turte. Zambezi fi Mozambique jechuudha. Besides, Arab trades have dominated to coastal trade East African since the explosions of the Portuguese from the region at the end of the 17th centuries. Besides, Arab trade, the daltonni Araba have dominated by inan irratti hirmaatanii turan jechuudha. Coastal trades of East Africa irratti qarqara baha gartee East Africa irratti since of the explosions of the Portuguese for the regency and the end of the 17th century hanga gartee Portugalin achi keessaa deemfamtutti jechuudha. In the 19th century jaarraa 19ffaa keessatti Sultanate of the Zanzibar extended ni dheerate influence isaa yookaan humna isaa dhiibbaa godhu eegale eessatti jechuudha. Along the East African coast qarqara East Africa kanatti jechuudha. From Mogadishoodhaa fi Mozambique jechuudha. In the middle century jiddugala jaarraa kanaa keessatti jechuudha. Africans or agartee akkasumatti the East Africans Omanian Arabs is demanded slave laborers to war hojjechiisu or their own plantation isaaniirra in Zanzibar surround Iceland jirtutti jechuudha. Kana jechuun bar maal godhan amma warreen Araboota Omaanii Arabiyootaatu diimandiin isaanii ni guddate. Afrikaanota gabroota Afrikaa kana barbaaduun diimandiin isaanii slave laboriin working hojjechiisuudhaaf on their own plantation gartee qonna isaanii tan Iceland Zanzibar keessa jirtu irratti hojjechiisuudhaaf baay'eensaa ni dabale diimandeensaa jechuudha. Kanaaf kanatti aansee immoo kan jiru the transatlantic slave trade is the one of the great kan jennu jechuudha. Kunoo kana jechuudha. Great slaves moved to Africans up to the New World or the American bika jennu jechuudha. To yookaan gartee 12 millions people move in Africa. Africa keessa uummanni miiliyoonni 12 deemanii turan. Transatlantic slave trade. The trade that is cross to the Atlantic Ocean kan jennuun san jechuudha. Qaxxaamuree ardii Ameerikaatti kan deemu san
isa kana jechuudha dhiibbaa guddaa kan Afrikaa irratti godhe kana laalla jechuudha kanatti as. With the discovery of the Americas by the Christopher Columbus in the 1492 laal argamuun discovery ta'uun ardii Ameerikaadhaa Christopher Columbus'iin bara 1492tti much or extensive slave trades irra caalan much extensive slave trade from Africans Africa started deemanii turanii jechuudha. These trades daldalli kun which is lasted from the jaarraa 16ffaa keessatti kan gartee lasted from the 16th century in the mid of the 19th century. Hanga gartee xumura jaarraa 16ffaa irraa eegalee hanga jaarraa 19 jiddugaleessa jaarraa 19ffaatti hanga come to the legitimate trade itti kan itti fufeedha jechuudha. Abolishment of the slave trade itti jechuudha. Kanaaf kan countries is known as transatlantic slave trades jenneeni yaamna jechuudha isa kana jechuudha. Transatlantic slave trades jennee yaamna jechuudha. European nations establishing is a very long plantation guddaa ta'e dhaabanii turan yookaan gartee hundeessanii turan Ameerikaatti jechuudha. Mining fields in the north Central and the South Americans followed the voyage of the Christopher Columbus hordofuudhaan Christopher Columbus baraate jechuudha uummata Afrikaatiif jechuudha. Ardii san arkachuunsaa West Indiaadhaan East Indiaadhaan dhaqajee osoo deemuu akka gartee Vasco da Gamaan Indiyaa dhaqettiin dhaqajee osoo deemuu karaa dooniin baddeenii ichi dhaquun sun ardii san argachuudhaaf dhiibbaa guddaa yookaan balaa guddaa uummata Ameerikaa neetiif jiraattota durichirra jiruu fi Afrikaa irratti dhiibbaa godhe. Kan san irratti maal godhe uummata dur achi jiru san irratti dhukkuba geessanii ichirraa dhabamsiisanii irra qubatan warreen Awurooppaadha. Kun ammoo warreen Afrikaadha isleevii godhanii gabra godhanii qonna guddoo achitti eegalanii asichi guuruu eegalan. Kanaaf Christopher Columbus isa san argachuun dhiibbaa guddaa fide jira. Spain was the first country establishing hedge plantation meaning fields in the new world keessatti and the other European nations followed sites tan hordofeeti malee biyyatti jalqaba gabroota Awurooppaa agartee plantation ichi dhaabde hundeessite eenyu jechuudha Spain jechuudha. Eenyuma irraa isarraa dhaqa Christopher Columbus Spain irraa achi harkate jechuudha. Spainitu ichitti hundeesse laal gabroota kan dura imalchiise the first move to Africans slave tangote mo British wanta Portugal the first to abolish to African slave is kan garte haala kan diddemo eenyu British la ichitti tan qubachiifte plantation agriculture takka faarratti eenyu Spain dha asii fuutee gabroota Afrikaa dha fuutee tachi geessite eenyu dha Portugal dha boodar jaarraa 19ffaa keessa gabrummaan tun taatu jettee diddi eenyu dha Portugal wanta British dha jechuudha. Akkana jechuudha. Kanaaf the variations of the group of the by family European diseases dhukkubni gartee family European disease kante and the where gartee virtually baay'ee kan ajjeese jechuudha kan fixe jechuudha kan massacred hamaa kan baay'ee isaanii ajjeese fixu by Europeans during the times and resist against of them gartee guni isaan firraa eebisna jaan dhukkuba fidaniituma bal godhan ganda guutuu jechuudha. Kanaaf the survivors were the forced on to work in the European plantations and the mining field of under the peeling and the condition haala hama yookaan haala bada keessatti jiraataa jiranii jechuudha warreen achi Afrikaadha yookaan Ameerikaadha native Ameerikaanonni dhukkubaan balleessanii jechuudha lafarraa ummata isaanii dooniidhaan guuranii ichitti qobsiisanii jechuudha gaafa san jechuudha. Kanaaf because of the most of Armeen Indian yookaan India died ni du'an warri Ameerikaadhaa sun guututti Armeen Indiyaa hin jennaan yookaan maqaa biraati. Europeans born disease dhukkuba Awurooppaa dhalate jechuudha. Harshi treatment badinsa yookaan treatment rakkoo hamaatu isaanirra gahe or atrokos yakan jannuun jechuudha kan nama gartee wanta godhu jechuudha kan baay'ee badaa ta'e jechuudha. Akkasumatti suppressions of the rebellions fincila hogguuniif isaan itti kaasan jechuudha. Several shortage akkasumatti and the free labor was created in European plantation amma gaajara fixan jara eega fixanii booda lafuma isaanii tanaa'u namni isaaniif hojjetu dhabame free laborota gartee created ta'u several shortage of free labor namoota bilisaan hojjetu dhaban amma gaa akkam taana ree ummata kana lafarraa finneeti mee akkam taana isaa finnee nama hojjechiifna jaaniituma Europeanonni rakkataa eegalan. These Europeans tried to yaalan solve rakkoo kana furuuf problemii kana enslavement white European warruma European boon biyyumateen jechuudha warra mana hidhaa jiruu fi warra daddabne gaddaafaa
namachi nu dorare fuunee daleessifna jaanii dhaqan Euroopiyaa dhaqan. Political prisoners warra hidhaa jiru. And the other gartee unfortunate group nama carraa dhabee akkuma daddeemu faayidaan qabne guuranichi geessan. Hayi hojjechiifna jaanii. However ta'ullee the white settlements ummanni gabroonni gartee adiin kun white settlementiin ichi geessan kun biyya isaanii irraa where small numbers is unable to resist firraa dhorkuu dadhaban jechuudha. Harsh and the died to the hiduan unfamiliar to tropical disease dadhabuudhaan jechuudha. At this critical disease dhukkuba kana dadhabuudhaan. At this critical kana point Europeans began to niyaalan amma gana to look into African source of the free labor dhabo Africa dhine gurna gota for their plantations in new agriculture adhufan amma gana Africa. Africa's slaves were immune da kun ammoo is to baay'ee madiinummaan isaa jabaadha to most of the tropical disease ni dandamate boo achi geessisan. Boo daa'immanni kun gurraacha kun humnaanis jajjaboo dhukkuba asirraa ittisanii jaanii guuranii gana ichirraa hanga amata 300 asii guuraa turan nama miiliyoona 12 jechuudha. Kanaaf the Portuguese were the first Europeans laal jalqabaaf tan Europeyaa dhuftee transport gooteen garba Portugalidha jechuudha. Tarreefu plantation dhaabdeenyuun Spainian jechuudha. Kanaaf bara 1532 the first Africans captive were taken directly cross Atlantic and sold into the slave in the new world jennaan kana jechuudha. Kanaaf first African captive tan taate were taken directly gartee cross qaxxaamursiiftee jechuudha. Atlantic slave trade sold tan gurguratte jechuudha. New world geessite eenyu jechuudha? Portugal. After the 1613 bara 1630 booda volume of the trade slave trade da kun baay'ee ni dabale within in the volume of the Europeans gartee several Europeans country. First Dutch inni dhufte, Faransaay inni dhufte, British inni dhufte, akkasumas itti hirmaachuu dhufe ganama this is began to the compete to the earners white Portugal with the Portugals and the slave trade following to rapidly expansion baay'inaan dabale for sugar plantation ichi jiru san Brazil jiru san Caribbean jiru san wanta godhuudhaaf misoomsisiisuudhaaf gabroota asii guuru eegalanii jiranii jechuudha. Boodarra itti hirmaatanii jechuudha. In the course of the 18th century, British becomes the single largest exporting African baay'ee tan akka gaarii fiituu fi tan akka gaariitti irratti hojjechaa turte gabrummaa irratti jaarraa 18ffaa keessatti Britishii jechuudha. Kanaaf transatlantic slave trade passed through the 3 district phase keessa dabra. Garbi Atlantic qaxxaamuree namoota gabroota asii oofan kun feesota yookaan ulaagaawwan 3 keessa dabra. Isaan keessa first phase inni maal jechuudha? Paratic kan jennuun sana jechuudha. From kan eegale jechuudha. Xumura jaarraa 15ffaa last quarters of the 16th century kan ture kana akkasumatti was commonly called the paratic slave trade jennaan jechuudha. This is slave trading kun amma bara hunteridha yookaan dealeridha yookaan where individual merchant nama dhuunfaatu gabraa asii guurrata adventureota guurrata navigatorota doonii irra kaa'ee imaltoota doonii godhee waan warri doonii oofan dhageessate seaboat saamtuuwwan galaana irratti jirtu doonii darbatee ichi geeffatee gurgurata. Kanaaf inni kun maal tannaan jechuudha? Is hunter and the dealers and the individual merchant jechuudha. Dealers were individual merchant and the adventurers or seaboating kan irratti hojjeta ribooriin irratti hojjetaa turanii jechuudha. With the European government no European government is involved to this. European government nama mootummaan European tokko kana keessatti hirmaate. No European government is involving gone irratti akkasitti eegalanii jiraatanii malee baay'ee akkasitti kaampaanii irratti hin dhaabne jechuudha. France is in the slaves was low as Europeans were still more interested in gold dha. Kanaaf the trading kun maal jechuudha? Slaves was low dha jechuudha. European maal biraadha hanga yeroo kanaatti iddoo goldiiti jechuudha. Kanaaf the second phase jira. Amma ulaagaan lamaffaa which is the last from the 1880 kan eegale the second half of the 19th century walakkeessa yookaan 17th century keessatti jaarraa 17ffaa keessatti referred to the monopolistic slave trading warse kun hongaa ka daldala dhuunfate yookaan Awurooppanoonni irra hirmaatanii namoonni baay'een
asii deemaa turan jechuudha bakka as keessatti jechuudha. Monopoly kan jennuun lammaffaadha yookaan triangularis jechuu ni dandeenya. Is connect three continent waan ta'eef biyya sadii wal qunnamsiise waan ta'eef Ameerikaa, Afrikaadhaa fi Awurooppaa waan ta'eef. The three was is interly conducted by the monopolistic slave trade dha baay'ee gartee kan monopolistic kan godhedha kan dhuunfatedha kan waan moon oguneef jennu jechuudha. Trade company kan jirudha jechuudha. This companies were the charged kan gartee deeggaru by the respectively European government mootummaa Eurooppaati were assisted by the regular army nooraana hunda fayyadamuudhaan kan asii nama guuraa turanidha jechuudha. They penetrated the deep into sirritti gadi fageenyaan Afrikaa keessatti kan gartee intararii daangaa Afrikaa keessatti gad hirmaatanii turanidha jechuudha. Gartee intararii to hanti akkasumatti hanti down qabachuudhaan African in the large numbers of the purchasing baay'ee isaanii gartee kan gartee asirraa fuudhanii were the captive akka adamsuutti qabanii from the Afrikaa irraa chiifotorra bulchoota halaqoota Afrikaa irraa family as slave gartee maatii akka gabrootaatti gurrataa turanii jechuudha. The kingdoms of the Congo is the in Angola. Kingdoms of Angola Congo tun Angolatti jechuudha. Coastal Angola bikka Angola lines and the slave coast qarqara bikka beekamtee jechuudha slaveedhaan. What is new now the western coast of the Niger bikka irraan tana jennuun tun where is the major source of the slave jechuudha. Akkuma yeroo dabre keessatti Congo is one of the leaders or the suppliers of the slave trade jennetti isin gartee akka gartee dheesiitti tajaajilaa turte. Source it jechuudha. Slaves merchants and the cartridge companies made of numerous profit from the trade in the African slave trade keessatti baay'ee hirmaachaa turan profitii yookaan bu'aa argachuudhaaf namoonni baay'een yookaan daldaltoonni baay'een jechuudha. Ability to bodies and the slaves gartee gabroo tokko qarshii yookaan gartee hangan takkaan francs jennuun maallaqa francs qarshii gartee 100 takkaa fi 200 bitameeti achitti meeqa gurguramu were sold to namni tokko jechuudha. Qarshii francs 100 takkaa fi tirfii meeqa irraa argatan jechuudha la akka laalladhu la. akkanatti tirfii gartee humna takkaanga kuma lamaatti gartee gurgurachaa turanii jechuudha ni warri dhiyoo geessan jechuudha. The second facing kun ammas bar monopolistic kan jenneen kunis maal jennaan karaa biraatiin transatlantic slave trade is also known as maal jennaan triangular trade because wanni jennuuniif jechuudha it is formed of the party of the three yookaan triangular shape dha roksadeedha yookaan gartee international trade dha yookaan network dha wal qunnamsiisaa akka addunyaatti jechuudha international daldala addunyaati that is linked to the three continent ardii fi ardii wal qunnamsiisa Europe Afrikaa fi America wal qunnamsiisa waan ta'eef jechuudha. Awurooppaa gabra guuranii America geessanii qochisiisanii qonna isaanii san fuudhanii garsa eessa geessan Awurooppaa geessanii jechuudha. Afrikaa fuudhanii America geessanii qochisiisanii qonna isaanii san America fuudhanii Awurooppaa geessanii Awurooppaa manufacturing naqanii oomishanii Afrikaa gurguratan laala bikka sadii jechuudha wal deddeebi'a. Was European merchant is brought from Europeans la European merchant is brought from Europe goods such as clothes nifidan huccuu alkoolii agartee beverage metal wervisi akkasumatti freermi meeshaawwan waraanaa dabalateetu Afrika fidaniitu exchange from slave gabrarraa fudhatan mootummaa Africa irraa jechuudha. Waan kana fidanii gabraa wal jijjiiratan jechuudha. This is transporting African slave cross to Atlantic slave exchanging them which is a plantation owners of sugar, tobacco, rum and other production idha. Kana jechuun they transported ni imalchiisan jechuudha. African slave to kana cross Atlantic galaana Atlantic qaxxaamursiisuudhaan and exchanging wal jijjiiran jechuudha. Them with plantation owner gartee abbaa lafaati wajjin for sugar, tobacco and run kanarratti hojjechiisaa turanii jechuudha wantoota kanarratti. They shipped those raw material to Western Europe, raw material in West Europe and the sold kan gurguramudha and high price. Aga wanni isaan Ameerikatti hojjetan sun raw material meeshaan dheedhiin sun West Europe yoo dhaqee gatii qaalii gurguramaa jechuudha Awurooppatti. Triangular trade Dalli triangular ida kun enability Western Europe's nations is accumulations is numerous wealthy with help to industrial Western European beginning in from 18th century garte is especially in the British is industrial revolution akka egalu godhe jechuudha. Slave trading kun accumulation wealthy akka ta'an maallaqa akka walitti qabatan qabeenya akka walitti kuufatan kan isaan taasisedha jechuudha. Europa kana enable Western European accumulations of
gartee numerous wealth qabeenya guddaa akka walitti qabatan taasise industrii akka ce'an taasise. The third phase maal jennaan transatlantic slave trade kanaan maal jennaan with called of the free trade free daldala bilisa began to the second half of the 17th century walakkeessa lammaffaa jaarraa 17 eegale. It was the period of the consolidation yeroo jabaate akkasumatti yeroo expansioniin jabaate yeroo cimee jabaate eenyuun daldalli jechuudha yeroo kanatti bara 1689tti the British government passed lawi baase seera baase that gave ni kanne every individual namni kamiyyuu in British empire British jala kan jiru the right of the participation mirga hirmaachuu qaba in any kind of business nasa kamiyyuu keessatti including slave trade dabalatee waan feetan daldala waan feetan dhiisaa jeen slave trade gabrootaanis maal jeen waan feetan irratti hirmaaddaa waan feetan dalagaadha jeen kanarraa ka'uudhaan increase ni dabale numbers of the slave lakkoofsi slave dealers involve hirmaachuudha slaveotni maal ta'an amma ganaa bilisa ta'anii hirmaachuu eegalan trade irratti jechuudha yoon individual basis irratti jechuudha hojii dhuunfaa fi eegaluu galan this is in agartee in sit France fairs competition eegale gana between dorgommii cimaa is companies as well as among the individual trade yuddutti gana maal gabrooninnis duraan isaanii daldalamaame amma daldalu eegalaniiti dhiibbaan eegale kana jechuudha. Kanaaf free trade jalatti gartee akka consolidation fi expansioniin daldalaa ta'ee fi ammaas biyyi British tan jalqabaaf gartee akkuma reefus ni himechoolitti tan jalqabaaf abolition geessite isiidha jechuudha. Akkasumatti violence of enslavement and the injury to Americans were tribal experience for African slave irra dhiibbaa guddaa godhe jechuudha. Bar violence and enslavement jechuudha. Bakka injury imalli isaa achitti oofan sun imalli isaa namachitti oofan sun baay'ee imala hamaa kan turedha jechuudha. Slaves were hunted ni adamsan like bes akka bineensaatti jechuudha. Akka bineensaatti jechuudha. And the chain maal godhan shanshalatatti godhan and horrid baay'ee isaanii irratti gartee dhiibbaa hamaa godhan to coastal port ni oofan jechuudha. Gartee coastal portitti oofan jechuudha. And caring to baadhachiisuudhaan jechuudha. Heavy born ivory ilkeewwan arbaa gurguddoo hunda irra guurratanii oofsanii jechuudha. Then Africans slave laala akkuma asirra jiru kanatti jechuudha. Fakkii kanarratti jechuudha. Baay'ee isaanii. Then African slave gabroonni Afrikaadhaa underwent to the bitter hardship of the voyage of cross Atlantic known as the Middle Passage bikka jennuun tana jiddugala passage karaa jiddugala kan jennuun kana dabruudhaan voyage godhan karoos godhanii Atlantic slave trade bitter hardship dhaan jechuudha. Baay'ee gartee amala hamaa ta'een oofan jechuudha. Kanaaf perhaps as many as on 1/6 takka Jaffaan African slave did during the injury kana keessatti imala kana keessatti ni du'an on the corpus where the strong oguunii fi qoftu dooniin gartee Atlantic Ocean keessatti oguu kufisun namni takka Jaffaan gartee baay'een isaanii ni dhuman jechuudha. In the plantation in the Americans the hardship African slaves was lifelong jechuudha. Hanga umrii isaaniitti hardship jireenya hamaadha jiraachisaa turanii jechuudha. Qonna plantation Ameerikaa jiru san irratti jechuudha. They work in daily from dawn to dusk of tense and the chain keessatti la daily guyyaadhaan hanga aduun baatee dhiitutti guyyaa gariifa chain shanshalataani dhabaniiti dareessifamaa turan jechuudha. Kanaaf during this lifelong yeroo jireenya isaanii keessa safar dhiibbaan guddaan irratti teeffamee jira. Their owner provides them whose only basic necessity bichaanii godhaniif jechuudha. Garuu ammoo waan nyaataniifi uffatanii godhanii fi barely enough to keep to them live and work hojii isaanii akka hojjetaniif nyaata kanneen kannanii fi dhiibbaan isaan irra godhan ammoo namoonni kun baay'ee hamaa kan ta'edha jechuudha. Kanaaf kanatti aansee ammoo kan jiru jechuudha. The abolishment of the slave trade yookaan didamuu yookaan dhiifamuu gabrootaa jechuudha. Afrikaa keessatti jechuudha. Dhiisuu jechuudha. Abolish balaaleffachuu jechuudha. Africa resisted their enslavement and they revolted to Middle Passage as well as plantation sites and the New World gartee resist gote idoo orkite enslavement firraa dedde revolt ni fincilan gartee Afrikaanonni jechuudha. Plantation agriculture kana jechuudha. Some Africans ruling elite warreen oloonota Western Africa keessatti abolishment of the broads and the resist akkasumatti gartee haala hamaa isaan namarra godhaman tuberculosis and
enslavement gartee dhiibbaa isaan irra godhan kana jechuudha. For their peoples uummata isaanii irratti in light of the western nonni Afrikaa baay'een isaanii didan. But Africans is resist the poorly organized cimsanuu eegalan tokkummaa isaanii rebellion finciluu eegalan irratti oftenis gartee atrociously suppressed wanta isaan dhiibbaa isaan irra godhan san jechuudha. Gara jabummaa isaan irra godhan san irratti finciluu eegalan. Further is the growth of the abolishment of the Europeans in Europe abolishment haalli gartee movementiin kun eessatti eegale in various the transatlantic slave trade started ni eegale jechuudha. To show market decline akkuma gartee movementiin yookaan sochiin gartee balaaleffannaa gabrootaa kun lafaa ka'een gartee magaalatti decline ta'uu eegale gabrummaan gabbuu eegale gatiin isaa jechuudha. Kanaaf as the slave trade gabroonni jechuudha reached it is a peak kan fiixeerra ga'e akka gaarii daldalamuu eegale xumura jaarraa 18ffaati jechuudha. Kanaaf more and more European began irra caalaan biyyoota Awurooppaadha. Show to their concern xiyyeeffannaan isaanii mal about the moralidha. Baay'ee isaanii seefuu kan cabsee fi akkaataan isaan itti oofan gartee brutally yookaan gartee baay'ee ajjeesanii fi daldala hamaa ture jechuudha. Kanaaf religion peoples humanistiin yookaan gartee warreen gartee siyaasaa irratti renaissance keessatti religions humanistii kan jenneen sun jechuudha. And the humanist renaissance kan jenneen sun jechuudha yoo Afrikaa keessatti. Other motivations motivation kaka'umsiyoonni bira ideas of the French Revolution kan warreen idea French Revolution dha lafa kaasan enlightenmentoonni fan prejerii godhaa yoo galan government isaanii irratti maal godhuuf abolishment of slave trade boo gabroota kana dhiisaa boo ilmirga nama namaan dhiibina jaanii dhiibbaa irra godhu yoo galan. However European government garuu ignore hin bayne prejerii of the abolishment kana dhiibbaa kana hin baynee fi hin hubannee fi hin didan. The most important factors that leading the abolishment of the slave trade is were mal associated with the economic reason akkana laalladhu baqa tana jechuun ijoon wanti barbaadu osoo nama ariifatanii gartee awoo manni kun miidhamee dhiisaa takka akkana gootanii jaanii hin ta'in economic reasonidha. Maaliif yeroo kanatti gartee profit bu'aan slave irraa argamu dhabamaa dhufe xiqqaachaa dhufe maaliif industirii guddatee waan ta'eef jechuudha. Kanaaf economy isaaniiti jecha gartee isaan dhiisuu barbaadan. Plantation productions and the trades in slave becomes unprofitable bu'aa dhabeessate within the development guddina industry wajjin waan bu'aa hin qabne within the development of industry trade is a very gartee unprofitability jechuudha. Baay'ee waan bu'aa hin qabne jechuudha. Europe keessatti Western Europe fi Northern America keessatti jechuudha. Europeans garuu government is outlawed ni baate slave trade keessaa by the citizens lammii sitiin ni baafatte. Denmark 18 British 18 akkasumas United States keessatti 18 Sweden keessatti 18 akkasumas Netherland keessatti 18 Faransaay keessatti 18 keessaa bahan jechuudha. Jalqaba garuu Faransaay kan British kan goote is particularly took most significant action against ifaaleste fadu gabroota trade gabroota slave trade itan didde isida. The British is naval forces patrol the Atlantic Oceans is ensures the enforcement and the Atlantic slave garte trade law kana garte warreen isaanii humna gruppii isida bari jechuudha. Naval forces Patrolling the Atlantic slave trade irratti gartee kan hirmaanne dhiibbaa irra goote. This was the result of the British industrialization waan taateef waan industry ceeteef jechuudha. Kanaaf sababa gartee reasoning economy isaanii irraa jecha didanii jechuudha. British is economic interest is shifted jijjiiruu barbaadde maal slave trade kana gartee search to cheap labor force humna gatii salphaan hojjetamu raw materials meeshaawwan dheedhii fi market magaalaa gartee meeshaa isiitti gurgurtu industry production meeshaa gartee itti gurgurattu barbaaddi slave trade irraan qabdu waan taateef. Thus Africans manpowers humni namaa Afrikaadha had to remain in Africa akka hafu barbaaddi British. Used to the meaning field of the maal barbaachisu meaning albuudota raw materiaalii albuudota gargaraa akka isaan baasaniif industiriitti akka geessituuf barbaaddi humna namaa Afrikumatti hambisuu barbaaddi. Itti fayyadamuu deemti mallee jechuudha barla. The abolishment of the companies has also had remarkably impact of most part of the Africa irratti dhiibbaa guddaadha godhe.
Consequently, the transatlantic slave trade is declines in the middle of the 19th century. Gartee kanumatti aansuudhaan waligala jiddugaleessa jaarraa 19ffaa keessatti daldalli gabraa gabbe. This does not mean, however, that slavery was totally abundant in Africa keessatti dhaabbate hin jennu. Haala gartee transatlantic slave trade kana ka Atlantic hin deemu kun dhaabbate jechuun Africa keessatti daldalli gabraa guutuma dhaabbate nun jechisiisu. In addition to the domestically slave daldala biyya keessaa jira biyya takka irraa fuutee Itoophiyaa fuutee Northern Africa keessoo West irraa fuutee kanatti keessoo jira Africa keessatti. African slaves were exported ammas Arabiyaadhaan Northern Africaadhaan ni deeman. Faristitti ammallee akkuma dur deemaa ture sanitti hanga jaarraa 20ffaatti deemaa ture jechuudha. It took times colonial powers eeguuniif gartee biyyoonni Awuroopaadhaa koloniidhaaf dhufanii qabatanillee to be slaves within their respectively African colonialistii gartee yeroo sanitti dhaabsisuudhaaf gartee hin dandeenye kallattiidhaan jechuudha. The indigenous systems slaving abolishment is go in the gold and the Ghanas kan dhorkame bara 1874 fi akkasumas Ashantee keessattis Azers 1928 British dhorkee jechuudha eega koloniidhaaf dhuftee qabatte. Itoophiyaa keessatti illee bara slaves and slave trades kan dhorkame bara 1935 gaafa Itaaliin dhuftu dhorkame jechuudha. kanatti aansuun ammoo kan jiru maal jechuudha the effects of slave trade kan jiru jechuudha effects of slave trade yookaan consequences yookaan slave trading godhe maal kan jiru baay'ina isaa as keessatti waliin ilaallaa jechuudha kanaaf slave trading is different types of slave trades practiced on the continent kana keessatti baay'ee haala adda addaatiin gaggeeffamee jira largest guddaan ammoo eenyu jechuudha isa keessaa Atlantic kana jechuudha totally namoo miliyoona gartee Afrika keessaa namni garbaan kote nama miliyoona 18 is force of slave between bara 1500 hanga 1900 of this amount of the share transatlantic slave trade is estimated garuu isaan kana keessaa miliyoonni 12 slave trade to back Africans to the Atlantic slave coast idan gartee continent to Mozambique in the south east idan akkasuma warra south east irraa furatanis hochiisanii jechuudha namoonni miliyoonni 6 karaa biraa yaa'ee jechuudha karaa ardii biraa jechuudha Asia faatti jechuudha the century also slave trade in the Africans slave in common had numbers of the constancy kaban but tawle it is difficult to mention all of them gorte halata kolle qabatan gartu consequence yokan dibba gosol fakkaatu qabanji tawle immoo isaan kana hunde eerun nutti ulfaata to some African peoples slave trades resulted in their extermination badinsa irra fide jira dibba garte dibba hunde mulle banu badinsa irra fide jira in their explosions dibba isa lalu jira akasumatti for the ancestral territories akasumatti garte lafa isaanii keessaa bahu lafa dhaloota yookaan daangaa isaanii keessaa bahu jechuudha lafa abbaa isaanii keessaa bahu and the others lose of their son ilma dhabu daughter intala fi dhabu dissolve yookaan garte dislocations family maatii fi irraa fagaachuu dhiibbaadha kun hundinuu rate of the distractions akkasumatti maaltu ta'e jechuudha faca'insa yookaan ikoonomiidha diigamuu yookaan distractionii hir'achuu yookaan gartee eenyudha economy isaanii kana akkasuma retardations of the development of the productive force yookaan labor force yookaan humna hojii dhabuudhaan miinagdeen Africa miidhamu the Atlantic slave trade is in particularly resulted in the complete destruction of small ethnic grouping lammiilee waa xiqqoo ta'an namni sabni waa xiqqoo ta'e akka dhabamu other like of urban fan Wolof fi Western Africa keessatti suffered from the political instability akka jiraatu urban gosti urbaadhaa fi gosti Wolof Western Africa keessatti dhiibbaadhaan akka jiraatu still other societies like Benin fan were involved hirmaatanii turan keessatti Oyo of Dahomey fi Ashantee wajjin and there were slightly affected by it garuu isa kanaanis miidhamanii jiran elsewhere one continent is large regions like most of the present day Republic of the garte South Africa were not involved Atlantic slave trade keessatti tan hirmaatanii eenyu South Africa dha jechuudha from the economic point views of slave trade is drained new often is like garb economy tana productions potential humna garte hojiidha baay'ee isaanii drove kan godhanii fi drain kan ofanidha jechuudha humna hojii jechuudha Afrika keessa jechuudha the drains of the mass of the powers humna hojii man powers yookaan labor force ofuun kun directly and indirectly kallattii fi alkallattiinis compulsory miidhee jira jechuudha bar productions of the good requirement barbaachisummaa fi foreign trades afaan gartee daldala alaatii fi large prevent akan itti seedha Afrikaan akka gartee mass of from production
productions oomisha adda addaa kan oomishine what they themselves is needed waan fi fedhan hunda kan hojjetan kan isaan taasisedha the prevalence the prevalence of the conflict gartee ammas kan itti waraanni akka jiraatu jechuudha during the enslavement kan at least to distributions faffaca'insi yookaan local government mootummaan naannootii fi እንደዛ akkasumatti food productionin akka jiraatu warfarein jiraate waraanni jiraachuudhaan warfarein yookaan waraanni gartee conflictin jidduu Awurooppaatii fi Afrikaa jiraachuun mootummaan akka diigamuu fi soorata irratti akka dhiibbaan ta'u dhufee jira. The transatlantic slave trade is served as factor in the rise of the consolidations of the Guinea state baay'ee jajjabeessee ture. Waan irratti hirmaatanii meeshaa waraanaa achirraa fudhatanii nama kannaaf turaniif jechuudha. Doomii ashantee fi ooyoo baay'ee jajjabeessee jira Guinea state. The money have profited from their participated in the slave trade keessatti hirmaatanii turan isaan kun baay'ee with the help themselves the become powerful angoo isaaniis jabeeffatanii turan. Some African chiefs actively the participated transatlantic slave trade keessatti namni tokko chiefonni yookaan mootummoonni Afrikaadhaa tokko hirmaatanii turan. In this areas particularly Western Africa keessatti jechuudha. Slave trade is accelerated baay'ee saffisiise. Rise of the new marchantota jechuudha kilaasii akka isaan lafa kaa'aniif baay'ee saffisiise jechuudha. Gartee akka isaan bu'aan inni godhe maa jiraate doomeedhaaf ashantiidhaaf ooyoodhaaf guddina isaaniitii fi new classicaliin akka isaan ka'an jechuudha Afrikaan marchantonni. The country is long gartee continuous safar dhiibbaan guddaan irra dhufee jira garuu increasingly defensive war waraanaan coastal African peoples against of European irraa godha jaanii waraanaan walibbuu dealers developing African fight wallolu spreading the experience of the warfare humna waraanaa Awurooppaatii wajjin walitti bu'uu it is lead to the consolidations of the tribal confederations and military organization baay'ee kan cimsee fi kan gartee walitti quufinsaa fi walitti bu'insa Afrikaa fi Awurooppaa jidduu jiru guddiseedhaa fi dhiibbaa guddaa akkana Afrikaa irratti kan godhe jechuudha. Kanatti kanaan isa legitimate trade kan jiru sagantaa itti aanu keessatti waan hafe waliin laallaa jechuudha. I love you sin jaalladha paartii itti aanu hanga walitti dachaanuu nagaannaaf tura. Thank you.